السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما بيلا الحمد لله هني نكوت نجيني كي هنجار الله هنك بجارا بكجرت مرة سنجو دعوتنا كي فيديو أراك نكيستي وني نسمبرسيسو حالا بيل كيسن إسنجلا هاكي تهو تندندني نسمبرسيس إذا دعوتنا كي يا جرو ما كنا يجودان نموت هدو جلا بيل هاكي تيجي جودان نمني وان غرغرادا والجلا هدا جرا هچتي غرغرادا على والباسا جرا واحد تون تهما جرا جودا بلبلوت نموت بايتون حاكي ته وان غرغرادا والجلا هتا جرا نمني جودا اكم سنو ارغو ترتني جودا سوشال ميديا كان رته جودا وان ديما جرو نموت بايتون بلبل ساني حاكي ته جودا وان غرغرادا ايميل غرغرادا وان هتو والجلا هته اكسما هچتي غرغرادا على والباسا جرا جودا kanaaf warraan tana barumsa kuni barumsa hatattamaa jechuudha sirriitti viidiyoo kana hanga dhumaadhaa daawwattanii waan kana sirreeffachuu qabdan jechuudha akka bilbilli keessan sin jala hin hatamne yookiin haakii sin jala ta'e hechitiin gargaraadhaa ala sin ba'e akkasuma waan gargaraadhaa namni sin jala hin hanne jechuudha kanaafuu daawwattoonni kiyya viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa jechuudha laayikii fi sheerii gochuudhaan jajjabeessuu qabdanii akka nu waan gaggaarii waan bareedaa waan isin fayyadu yeroo hunda barbaanne asirratti isiniif maxxansine isin barsiifnu isinis viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu bira dhaabbachuu qabdanii nu jajjabeessuu qabdan jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadhaa achi booda ool jettoon irra kaayyaadhaadha. Video keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattoon kiyyaa namni jechuudha yeroo bilbila keessan isin jalaa hatu yookiin isin jalaa haakii godhee waan gargaraadhaa isin jalaa hatee hiccitii keessan ala isin baasu jechuudha dursa imeelii keessan jechuudha kan haakii godhuu danda'u jechuudha isin amma imeelii keessan namni gonkumaayyuu akka seenuu hin dandeenye akka namni haakii godhuu hin dandeenye gochuu qabdan jechuudha imeelii keessanii haala nama isinitti agarsiisu kana jechuudha viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaadha akkasuma laayik godhaa jechuudha akkuma asirratti isin jee imeelii keessan akka namni gonkumaayyuu haakii godhuu hin dandeenye akkasuma gonkumaayyuu akka namni seenuudhaaf yaaluu hin dandeenye gochuudhaaf jechuudha eeyyama keessan malee gonkumaayyuu namni gartee akka muhaawalaa godhuu hin dandeenye gochuudhaaf jimeelii keessan kanarra galtan jechuudha bilbilli jimeelii hin qabne hin jiru jechuudha jimeelii keessan kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootanii achi booda yeroo haala kanaan jimeelii keessan irra galtan jechuudha as piroofaayilii keessan irratti kiliikni gootu achi booda manage your google account kan jedhu yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha yeroo haala kanaan asitti isin fide wanni gochuu qabdan jechuudha asolitti tarreesseet waa hedduu isinii fida personal data and privacy asirratti security kan jettu jirti jechuudha yeroo haala kanaan harka mirgarraa gara bitaalaa buttan jechuudha security irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda haala kanaan isinii dhufe jechuudha yeroo amma haala kanaan isinii dhufe amma isin wanti gochuu qabdan step verification tana ofir jirti akkuma argaa jirtan kana oonii godhuu qabdan jechuudha haalli itti oonii gootan ammoo yeroo tokko irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda obsaan eeggattu jechuudha achi booda haala kanaan asitti isin fida asirratti get starting ni jirti irratti yeroo tokkoof kiliik gootan jechuudha gadi buutaniiti achi booda xiqqoo obsaan eeggattu achi booda haala kanaan paaspoortii imeelii keessanii isin gaafate jechuudha yeroo haala kanaan paaspoortii imeelii keessanii isin gaafate jechuudha isin paaspoortii imeelii keessanii itti guutan jechuudha nama kiyyatti haa guutu hayyee daawwattoon kiyyaa yeroo paaspoortii imeelii keessanii itti guutan jechuudha next kiliik gootu hayyee daawwattoon kiyyaa achi booda haala kanaan isinii fida asirratti koontinuu kiliikni gootu achi booda haala kanaan lakkoofsa bilbila keessanii itti guutan jechuudha lakkoofsa bilbila keessanii isin gaafate jechuudha lakkoofsa bilbila dalagaa jiru lakkoofsa bilbila maal lakkoofsa biyyaatu hin taane jechuudha fakkeenyaaf namoonni biyya gargaraadhaa jirtan jechuudha lakkoofsi yeroo hunda ni cufama ni qubata waan ta'eef osoo lakkoofsa biyyaa ta'e hedduu tokko bareedaadhaan isin jaa yoo immoo lakkoofsi isin asitti harkaa qabdanis lakkoofsa jabaa lakkoofsa yaanii isin jalaa hin gubanne lakkoofsa fakkeenyaaf maqaa iqaamaatiin bitame faayyoo ta'e rakkoon qabu yoo immoo kana hin qabaannes akkuma asirratti isin jee biyyatti maasitti bilbiltanii jechuudha lakkoofsa biyya irratti guutachuu dandeessan jechuudha asirratti doolaa
Itoophiyaa irratti jijjiirratanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya Suudii waan jiruu fi doolaa Suudii naaf fide doolaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii itti guuttachuu dandeessan jechuudha. Ani fakkeenyaaf lakkoofsuma asii itti guutee isinitti agarsiisu. Isin kan barbaadan itti guutan jechuudha. Hayya daawwattoon kiyya amma lakkoofsa kiyya itti guutan jira jechuudha. Asirratti seendi kiyya tun jirti irratti yeroo tokkoof kilik godha. Achi booda koodii naaf erga jechuudha. Shari'aa keessan irratti. Hayya daawwattoon kiyya yeroo haala kanaan koodii shari'aa keessan irratti isiniif erga jechuudha. Koodii sanatti guutataniiti next kilik gootu. Booda ibsaan eeggattu. Hayya daawwattoon kiyya achi booda turn on kan jettu yeroo tokkoof kilik ni gootu. Egaa daawwattoon kiyya amma kanoo turn on goone verify goone jira jechuudha. Asirratti kan akkuma argaa jirtan verify jira jechuudha. Haala kanaan amma booda namni gonkumaa jechuudha bilbila keessan isin jala haakii godhe waan gargaraadha itti gargaraadha isin jala alam baasu akkasuma waan gargarallee isin jala hinatu haala kanaan osoo of eeggattanii baay'ee tokko bareeda jechuudha. Namni waan tokko ta'uun duratti jechuudha balaa tokko balaa rabbi irraa qabu odoo ittiin dhufeen jechuudha. Osoo wanni tokko hin taa'amin duratti namni of eeguun baay'ee tokko bareeda jechuudha. Namni tokko yeroo bilbila waan gargaraadha wal jala haatu waan gargaraadha itti gargaraadha ala wal baasu waan gargaraadha wal jala fuudhu jechuudha. Dursa imeelii keessanii jechuudha kan haak godhe jechuudha. Isin galee kanaafu haala kanaa salphumatti ofirraa akka namni eeyyama keessan malee gonkumaayyuu bilbila keessan haak godhuu hin dandeenye waan gargaraadha isin jala haa ta'e itti gargaraadha ala sin duraa baasuu hin dandeenye ofirraa godhuu qabdanii jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya isin galee yetan abdii qaba barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka irraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenya faariyoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaa jechuudha. Laayikiin kun isin hin kaffachiisu jechuudha. Waan tokko isin hin kaffachiisu jechuudha. Nuufillee hin kaffalu isinillee hin kaffachiisu jechuudha. Garuu viidiyoo kana akka namni baay'een argu ni godha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana laayik gootanii nu jajjabeessu dagatana jechuudha. Laayik gochuun nuyiif jajjabina jechuudha. Barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa birooti na golti deebinutti waan hordoftaniif galatoomudha.